Okay, jalka Photoshop banana file open. Kan jiru click goona jechuudha. Photo select goona double click mallattoo photo san irratti jechuudha. Okay. Okay, as booda cookie selection tool ishee jettu filannaa yookiin jechuudha yoo qubee waa isin qabuudhaan fakkeenyaa fuula yookiin gara dhiilatti gochuu barbaanne yookiin background irraa remove gochuu barbaanne harkisuudhaan select goona taasisanii akkaataa selection fayyadamu karaa garaagaraatu jira. Inni kun salphaa waan ta'eef mul'isaa jiru fuula namicha kun irratti select kan osoo hin taane gara duubaa irraa barbaaduu danda'u akka select goonu jechuudha. As booda select goonuu booda delete malatu delete keyboard jettuutti delete ta'e booda background irraa fudhaa jechuudha. Erga baatee booda suuraa garaagaraa of yaaluu kun background waa jechuudha. Mee background kun jiree sin taasifan inni online uumamuudha jechuudha. Okay, haala kan background jiree jira. Background jijjiiramee jira jechuudha. Isinis footoo barbaadan haala kanaan background jijjiiruuf dandeessu. Gara waan barbaadan akkasumas background irraa balleessuu dandeessu jechuudha.